maqaa Hafuura Qulqulluu Waaqa tokko. Amiin. Maatii fi hordoftoonni Dungoo Miidiyaa biyya keessaaf biyya alaa jirtan bakka jirtan hundumatti nageenya Waaqayyoo isiniif haa baay'atu. Akkam jirtu harka fuunee baga Waaqni abbootii keenyaa Waaqayyoon keenya akka araaraaf arjummaa isaatti bara haaraa kan 2016 fi guyyaa hundeeffama waggaa sadaffaa Dungoo Miidiyaatiin nagaadhaan sin ga'e nagaadhaan nu ga'e. Irra deebi'uudhaan ayyaana gaarii ayyaana eebbaa akkasinii ta'u hawwaa Dungoo Miidiyaa gumii tajaajiltoota Dungoo Miidiyaa dhiyeenya kan hundeeffame wajjin ta'uudhaan qophii ayyaana haaraa kan 2016 sinii qabannee dhiyaannee jirra. Hanga dhumaa turtiin keessan akka nu wajjin ta'u affeerraan keenya kan kabajaati. Maatiiwwan hordoftoota Dungoo Miidiyaa biyya keessaaf biyya alaa teessanii nu hordofaa jirtan hanga dhumaa yoo nu wajjin taatan turtii keenya guyyaa lamaa keessatti mata duree adda addaatiin tajaajila adda addaa kan isin biraan geenyu ta'a. Isinillee obsaan nu biraa akka jirtaniif akka turtan akkasumas immoo ergaan kun barumsi kun sagantaan kun namoota baay'ee bira akka ga'u share like akka gootan isin gaafatan. Dungoo Miidiyaa akkuma isin beektan stream media isa jalqaba sagantaa afaan Oromiffaa irratti saaqamee fi waggoottan sadan darbaniif tajaajila hafuuraa hawaasummaaf dinagdee hanga danda'ame isin biraan gahaa ture. Gorsa yaada fi kadhannaa keessanii guyyaa har'aa kan qaqqabe miidiyaa afaan Oromiffaa stream media isa jalqabaati. Dungoo Miidiyaa egaa ayyaana sababeeffachuudhaan sagantaalee adda addaa qopheeffate isin biraan ga'uuf qophiidha. Kana